Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Dirbaba Oromummaa, sagantaan Dirbaba Oromummaa torbanii tokko yaa tokko qophaa'ee OBN International waliin ta'uudhaan karaa toora Feesbuukii fi karaa saatalaayitii biyyaa uummataaf kan darbuudha. Sagantaa keenya torban sadan darbee rakkoo dhuunfaarraan kan ka'in dabarsin turree fi dhiifama gaafachaa. Har'a keessummaa haaraa qabaddeetan jira. Anaa fi haaraadha. Miidiyaaf haaraa miti. Keessummaan kooti obbo Nageessoo Oddoo Duubeeti. Obbo Nageessoo Oddoo Duubee akkuma beekamu nama biyya Ameerikaa waggoota muraasaaf ture gara biyyaatti deebi'eedha. Amma sadarkaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatti ittaanaa abbaa alangaa naannoo Oromiyaati. Obbo Nageessoo baga nagaanii gara sagantaa Dirbaba Oromummaa naa dhuftan siin jedha. Naaf yeroo keetiif ulfaadhu wayyoo. Yeroo jijjiiramni kun dhufe waggaa lamaan irraa namoota baay'eetu biyyatti galee, namoota baay'eetu mootummaa kana deeggaraa, namoota kana baay'eetu bilisoomneerraa kana booda wanni nuyi barbaannu bulchiinsa keenya caasaa diriirfachuudha kan jedhuun namoonni baay'een mirqaananii mootummaa deeggaraa turanii. Gara boodaa kana immoo garri sooshaal miidiyaa irra jiru amma nuyi beeknu amma nuyi sooshaal miidiyaa irra qilleensa irratti agarru jechaadha. Kanneen mormii dhiyeessantu jijjiiru. Ati immoo yeroo akkasitti biyyatti galtee qaama mootummaa kanaa ta'uudhaan ittaanaa abbaa alangaa itti gaafatamummaa guddaa fudhatte maalirraa ga'eeti mee murtii kanarra kan geesse kanaan dura dubbatteetta ta'a garuu akka daasporaa tokkotti akka nama bakkee tokkotti jireenya daasporaa fi akka nama dhuunfaatti jireenyi daasporaa fi jireenyi nama tokko biyyatti maal fakkaata jiru waan hin beekuufani kana si gaafadhamee obbo Nageessa. Tole ulfaadhu wayyomi gaafii bareeda. Gaafa jijjiiram kun adoo hin dhufiniin dura yeroo sochiin Oromoo finiinee deemaa turetti keessattuu baroota 2015 16 17 haga 18 yeroo jirutti akkuma sochiin cimaa dhufe 2017 fa keessa xiyyeeffannaa guddaan ka itti yaadaa turre tokko wanniin tokko dhufuu akka danda'u anaaf ifa ture. Jijjiirama hin dhufaa, jijjiirama dhufu kana, jijjiirama kam ati mormitee waan tokko gaafa mootummaa tokko dhiibdu haala ittiin mootummaa itti aanu ce'u, haala ittiin jijjiirami sun gara demokrasiitti tarkaanfatu yaaduun dirqama. So yeroo sanitti akkam ta'ee gara sitta dabra, garam deemalaati waan jedhu ofillee akka yaadaatitti wanni irratti hedduu yaadaa ture, sochii tokko tokko godhaa turre, qaama dippiloomasii dhimma biyya saniirra warra hojjetu waliin illee mari'ataa ture. Sodaan ture maali? Tokko ummati bulchiinsa jiru guutuma guutuu diigaa jira. Bulchiinsi jiru gara fuulduraa tarkaanfachuu hin dandeenye. Haile Maariyaamiin geggeeffamu sun yookaan warri wayyaanee TPLF geggeessitu sun haala san keessatti akka wanni lamaa sadi ture. Opshiniin lamaa sadi. Kana keessaa tokko humni waraanaa fudhatuu danda'a alaati ka jedhu. Jechuun muuxannoo biyyoota biraarra sochii uummataa deemee mootummaa jiru yoo fuulduratti tarkaanfatuu dhoowwee jedhe yoo dhaabe carraan jiru tokko yookiin negotiated waan ta'een mootummaa waliinii wayii yookiin gara mootummaa waliin ce'umsaa wayii ta'a. Biyyoota instituutioniilee dhaabbilee akkasii hin qabne dhaabbilee barbaachisa argite waan akkasii godhuuf gara jaarsummaaletti walitti fidanii waan tokko godhuuf yookaan immoo murtee tokko dabarsuuf dhaabbilee barbaachisa. Biyyoota adda addaa kiraakiin akkasii hoggaa uumamu manni murtii waliigalaa fa'a murtee wayii dabarsa. Murtee saniin bitamaniitu because qaama mootummaa sadan keessaa manni murtii isa of danda'ee dhaabatu waan ta'eef institutionii cimaadha. Murtee mana murtii saniin wanni godhu. Manni murtii kennalleen akka angootillee angoo hagas geessu. Heera mootummaa fa hiikuu hin qabu. Akka institutionii executive irra qaama biyya bulchu akka kuno muummicha ministeeraa haa ta'u yookaan warra biraa qaama hojii raawwachiistu ka biyya bulchurra of danda'ee akkasii hin qabnu. Institutionilleen ta'in akkasii miti. Dhaabbii Itoophiyaarra militariin fudhatuu danda'a. Maaltu ta'uu danda'a? Militariin Itoophiyaatu akka institutioniitti
akka fudhatu hin dandeenyetti ijaaran. Mallasfa maal godhanii militariin bara Haile Sillaaseetiif bara Dargii ture biyya alaatti ergamee akka baratu godhamee digirii qabu maal qabu warra sadarkaa biyya siyaasallee warra oofuu danda'u. Warra ogummaa seeraa qabu fa'aatu jeneraalaa fi waan adda addaati. Warri kanaa kun wanni biyya adda addaati militariin kudeetaallee godhee biyya bulchuuf maal jedhuuf beekumsa waliigalaa qabu warri hoggansi militarii. Kabara wayyaanee kun immoo tokkoffaa bosonaa dhufanii namoota akaadaamikaliillee namooti baratan muraasa warri dur akaadaamikaliillee barnoota qabu mallas fa'aa wal dhabanii keessaa baaniiru warri TPLF warri akka CEF warri akka hedduun isaanii diigamanii jiru. Kanaafuu maaltu ta'uu danda'a ka jedhu argitee carraan sadeessoo ammoo warruma mootummaa biyya bulchaa ture kama morminu san keessaa warra wayyaa warra jijjiiramatti amanu ol baasu ture. Carraan sadeessoo. Carraan qaraa akkuma siin jedhe negotiated settlement mormitoota keessallee maanillee keessaa akka qaamni jijjiirama geggeessu bahu godhuudha. Isa godhu anamba isa ture ka filadhu. Yeroo sanatti jechuudha. Isa godhuudhaaf mormitoonni kenna warri ala jirullee warri keessa jirullee levelii walitti dhufanii daandii ittiin biyyi ceetu godhatan. Dokumentii akkasii qopheeffatanii hubannoo wal fakkaataa tokkorra ga'anii waan akkasii godhachuu dadhaban jechuudha. Faffaca'oodha baay'ee dadhaboo ta'a. Dhaabbilee hoggaa jettu dhaabbilee Oromoo moo dhaabbilee Itoophiyaa keessa socho'an waliigala? Akkuma waliigalaatitti ka Oromoolleen ka Oromoon ta'inilleen hundinuu waan kana godhu. Warri biraa yaalee ture yoo yaadattu feete siyaatil fa'aatti walitti dhufanii wanni godhame jira. Warri Oromoo alaa. Viijin Itoophiyaa fa'aa kan qindeessaa ture sana. Ka viijin Itoophiyaa dhaaba gara 60 maali. Isaallee ta'e hedduun isaanii maqaa malee sadarkaa wanni ifitti warra caasaa akka dhaabaatitti diriirfatee jabaa qabu miti. Dhuguma jijjiiramen duubayyuu akkam ta'uu qaba wanni jedhu marii guddattu. Atlantic Council fa'aa yeroo yaadattu ta'e obbo Baqqalaa fi namicha Iskindir jedhamu san warra hidhaa keessa ture irraa perspektiivii lamaanuu perspektiivii warra Itoophiyaa ittiin federaalizimiin deeggarre irraa ka deeggaru irraa warra wareegama kaffalee jedhanii yaada isaanii baruuf. Imaammati fuulduraa maal ta'uu qabaa irratti Atlantic Council asitti affeeree mari'achiisaa ture. Isaanillee irra wal dhaban. Kun mootummaa ce'umsaa jedha ture Iskindir. Obbo Baqqalaan immoo warrummaan amma riformistiin kun haa geggeessu ka jedhu yaada kana wal falmaa turan. Biyyiin sun akkasuma qabbanoottee opshiniin sadeessoo warri riformistiin mootummaa keessaa bahe akka qabatee itti fuufu carraan kennameef jechuudha. Gaafasi ana keessa ka jiru wanni an kaasaa ture tokko inni guddaani sirni biyya bulchaa ture sun namoota qofaa miti. Yaada jira. Yaadi namooti sun ittiin biyya bulchan aadaa isaan political culture isaan lafa keetanii jira. Ideology kaasee maal ta'es modus operandi jettiin faranji modus operandi qabu. Sirni tokko yoo ijaaramee jedhu akkaataa itti watolchu wayi aadeffata wayi qaba. Amma namoota jijjiiramuun callaan aadeffata san hin jijjiiramu ka jedhu sodaanti. Lakki nama jijjiirame malee muummichi ministeera haaraa kun dhufee dhugaadha. Nama gaarii fakkaata. Ammoo sooftiweerii mootummaa sanii hin jijjiiramne laalchisaa wanniin isaa jijjiiramee hin jiru. An ammasii deeggaruuf qophii miti ka jedhu qabatu jechuudha. So haga wanni kun adda ba'utti haga akkaataa ideemsi isaa ifa ta'utti seerota ittiin cunqursaa turan jijjiiruu mun jijjiiran warroonni immoo caasaa tikaa hogganan caasaa militarii hogganan isaan kun hin jijjiiraman mun jijjiiramu ilaalchi jiru hin jijjiiramu mun jijjiiramu ka jedhu shakkii guddaa qaba ture jechuudha. Kanaaf of qabee ta'ee ture. Amma tigi akkatti deemaa jirtu tartiiba murtii kanarraan si ga'ee maaliif yeroo amma kanatti fudhate naa ibsaa jirta sirriidha. Sa'aatii keenya wal nyaachisuu fi gara murtii fudhachuutti gara murtii amma isa wanni fudhachuutti yoo naa dhufte. Baay'ee natti tola garuu sa'aatii keenyatti suma kana duwwaadhaan akka wanni natti taane maaliif gaafa qaba waan ta'eef. Umarra maaltu ta'ee? Warra akka
Geetaachoo Asaffaa fa'aa ka humnati ka biyya sanii geggeessaa ture. Ka biyyittii oofaa ture jechuudha. Adoo muummichi ministeeraa jiru ka biyya duuba bulchaa ture. Namoota akka sanii san kaasuun, namoota akka Samooraa kaasuun. Muummichi ministeeraa akka puppet yookaan immoo ashaangulliitii hin taane akka ofiin biyya bulchuu danda'u tokko argisiisa jechuudha. Kun anaafi 25% raayitii kenna jechuudha. Lammaffaa state of emergency san kaasee abdii ileefa hidhee ammallee raayitii lammaffaa kenne jechuudha. Booda kitaaba muummichi ministeeraa kun duraan barreessellee dubbise jechuudha. Akkaataa inni itti addunyaa kana ilaalu, akkaataan inni haala biyya sanii, seenaa biyya sanii itti ilaalulleen bilchina keessa dhaggee jechuudha. Bilchina siyaasaas, bilchina hoggansaas, bilchina falaasamaas keessatti argee jechuudha. Kitaaba amma Maddamar jedhu miti beek ka duraan isaan kataban dubbisee irraa fudhadhee jechuudha. Ammas irra caalaa ammoo hawaasa biyya sanii keessattuu waan quality tokko ka hoggantoota Oromoo itti milkaayin kan hawaasa biyya sanii hawaasa Oromoon alaa irraa deeggarsa argisiise. Beekadhu hoggansi Oromoo hedduun isaa sabboonummaa Oromoo qabatee sabboonummaa Oromoo siyaasaa miti beekadhu. Sabboonummaan Oromoo siyaasaa fi gaazii ta'uu dandeetti malee siyaasaa miti. Gaazii yoo siin ta'e ammoo shofeera gaariitti oofuu ni danda'a. Siyaasaaf jijjiiruu danda'a. Sabboonummaan eenyummaadha, if ta'uudha, ofiin boonuudha, eenyummaa fi sirrii beekuudha, saba fi jaalachuudha malee siyaasaa miti. Sabboonummaa ammoo namni qarooni akka gaazaatti naqatee siyaasa ittiin geggeeffachuu danda'a. Muummichi ministeeraa kun ka hoggantoonni siyaasaa ka Oromoo hedduun hin cabsin hedduun kenna saba kenna qofarratti daangofu. Saba biraati appiil godhuu hin dandeenye. Akkaataa saba biraa xiinsammuu saba biraa ittiin isa kana moo'e. Itoophiyummaa faarsee, Itoophiyummaa labsee akka saba maraaf quuqamu argisiisee waan hoggantoonni Oromoo hedduun itti milkaa'e. Sanin milkaa'uun isaa saba biyya sanii qofa doon ta'in hawaasa addunyaallee mooheen jechuudha. Hawaasa addunyaa biratti illee fail ka goone irra caalaan isaa nu waa'ee kennaa qofa dubbannee dhiifna. Saba xixiqqaa baay'ee jira biyya sana. Isaan kana hoo akkamitti appiilitti goona? Kana kaalkuleetiin goone nuti. Of ijaarreerra doomenii kenna Oromoo callaa goone walitti haasofna wal qofa malee wanni biraa hin ofillee qabannee ka biraalee qabatu irratti fail godhee ture. Isa kanallee irratti argee jechuudha. Okay. Haala biyya sanii eega biyya san keessa jiraanna ta'e. Eega biyyi sun teenna jennee abbaa biyyummaa biyya sanii saba biraatiin waliin qabannee fudhannee abbaa biyyummaa saba sanii biyya sanii Itoophiyaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa fudhannee eegatti deemna ta'e. He is the right person jechuudha. Quality kana hoggansi Oromoo biraa hin argisiisne. Yaa'u obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa kanattu argisiisa. Kanaafuu haala amma jirutti kanarra ka wayyaa hullee waan hin jirreef bilchina barbaachisu siyaasaaf barbaachisullee waan argisiisaniif bakka san waan cabsaniif. Kana wanni tumsuu irratti hanqinaan natti mul'ata. Okay, yoo nu deeggarii yoo nu ijaaramnee jijjiirama eega feene qaama jijjiirama kana godhuu danda'u yoo nu tumsinee yaada kennallee gumaachinee hin oofin eentu oofuu danda'a ka jedhu ta'ee yaaduu jalqabee jechuudha. Booda asaaminoon falleen ammoo wanni yaalte. Kanas arge. Gaafa kana irratti maaniif yaalan ka jedhu sirrii xiinxalee itti deeggaruu qabee deeggaruu jalqabee jechuudha. Haalli nagayaa keessattuu naannoo dhaloota kiyyaa jiru naannoo Gujiititti jiru humna hidhatee socho'u jira. Sababa humna hidhatee socho'uu kanaa fi walitti bu'iinsa isaa fi humna hidhatee socho'u kanaa fi mootummaa jidduu gaggeeffamutti uummata hedduu miidhame jechuudha. Hedduu burjaaja'ee hedduu miidhamaa jira. Dhimma kanarrallee itti haga dandeetti waan danda'u godhuu qabaa ka jedhulleen tokko ka murtee kanarraa ka'an ge'u na godhe tokko isa jechuudha. Namoonni mootummaa Itoophiyaa haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa amma biyya bulchaa jiru wajjin hojjetan keessattuu nama akka keetii namni bakkeedhaa dhageetti dabalame yeroo baay'ee waan lamaan hamatama. Tokko buddeeni jedha. Kaani aangoodhaa jedha. Kaan immoo aangoof buddeeni jedha. Lamaanuu wal qixa jedha. Bakka kana keessa kan keessa kamimee buddeeni yoo ta'e buddeeni furdaan biyya Ameerikaa caalu hin jiru. Kan kee aangoodha moo
isa kam wanni kun maalirraa ka'eeti kan kee maali buddeena moo aangoodha moo kan jedhu amma nuu himteetta maalirraa kaatee murtii sana akka geessitu jira. Isaan kana jedhaniif maal jetta deebiin kee maali? Buddeena achii maal fakkaata? Buddeena Ameerikaa yeroo turte argachaa turte maal fakkaata? Jireenya achi Ameerikaa turte jiraachaa turte maal fakkaata? Jireenya amma biyya Itoophiyaa dhattee jiraattu wajjin yeroo wal bira qabdu kamtu caala akka nam tokkotti akka nama buddeen nyaatee bulu tokkotti yoo buddeenaaf ta'e kamtu caala ture? Beetta waan jedhanu waan garaa itti ilaalatan miila itti ilaalessanii jedha. Waan garaa itti ilaalatan miila itti ilaalessanii jedha. Kana jechuun maali? Waan qalbiin tebe si bira jirtu waan ittiin ilmi namaa kuni waan uumameef qaba. Haga ta'e jireenya kee keessatti waan rabbiin onneete keessa sii kee jira. Yookiin uummata tajaajiluu ta'uu danda'a. Yookiin ati nama qabeenya horachuuf baay'ee diriim godhu ta'uu dandeetta. Inuma horatta jechuudha. Yoo kalkuleeshiniin kee yeroo haasottullee nama yoo liin xiqqoo haasotteetta nami waa'ee qabeenyaa waa'ee maanii yaadu wama san sitti haasa'a. Xiqqoo turee achuma deebi'a haasa'isa. Namni immoo diriimiin isaa waan biraa ta'e akaadamikii waan ta'e ta'u wama akaadamikii sana haasa'a. Nami diriimiin isaa akkuma diriimii isaati. Akkuma waan isa keessa jiraati jira waanuma sana. Ilmi namaa ammoo waan keessa jiraa yoo hojjete sanii successful isa godha. So yeroo hedduu maal argadhaa eessatti argataa caalaa waan sammuu keetti satisfy si godhu. Waan yoo hojjette irraa wanni jettu jechuudha. Haqaa fi dhuga'aan yoo hojjette irraa gammaddu tokko godhu wayya jedhee waan yaaduuf sadarkaa santi gadi bu'ee jechuudha. So wanni jiru dhugaan jiru maali? Mallaqaa fi miti. Lafa jedhu maani sullee takkaallee argine lafa isin argine kondominiyeemii jedhamu isin argine. Waan sana yuumee lafuma sana yuumee mee kaafna mee waa'ee lafaa kana kaafna lafi kun maaliif iyyuu guddaadha lafa saba Itoophiyaa keessa saboota Itoophiyaa keessa namni magaalaa Finfinnee keessa mana hin ijaarratin jiru yoo jiraate sadarkaa xinnootti yoo jiraate Oromoodha yuuti. Abbaa lafaa ta'ee naannoo sana dhuunfatee lafiyyuu kan isaa ta'e jechaadha. Namni tokkotuma lafa furate iyyuu lafati Minneapolisii amma yoo mana bitachuu barbaadde Minneapolisiiti bakka barbaadde akka humna keetiitti bakka barbaadde bitachuu dandeessa. Namni tokko maaliif akka waan lafi biyya Itoophiyaati lafa argachuun tokko akka waan ajaa'iba ta'e tokkotti sanuu lafa abbaa keetii lafa Finfinnee kan argachuu fi namni of gurgura jedhanii lafa kanaan of geeddara jechuun maa inni hiikisaame maalirraa keetti sun utuma argatte iyyuu maa inni kun maaliif iyyuu ta'aadhaam. Wanni beekamuu qabu tokko yoo fakkeenyaan lafa argadhe naa gammaduu qaban malee wanni jedhaa turreeyyuu lafa teennarraa dhiibamnee akkana teenee jedhaa irraami. Lafa teennarratti lafa san eenyullee ni argatuu danda'a. Eenyullee fudhatu warri biraallee kaan bitachuu ni ta'uu haala adda addaatiin argachuu danda'ami. Nami keenya tokko argatee jedhee yoo ati argatte akka fi argadheetti sii gammaduu qaba malee yoo ati argatte it's not big deal jechuudha. Akkasi. Hiigalee karaa biraatiin ilaalcha akkamiitii jira seeta wanni siyaasaa ka uumame jira. Wanni jibbinu tokko yoo namitti seene garee nu jibbinu haa ta'u siyaasa nu jibbinu tokko yoo jibbinee jiraan leebil gochuu siyaasa itti ilmi namaa wayitti amanee ilaalchaan itti amanee yaadaan itti amanee godhaa doon ta'in faayidaaf wa godhaa waan jedhu wayi uumamee jira. Kun gama tokkoon kanaan dura wanni ture wayi nama ababbalanii nama fudhachuun ture jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo wayyaanee sana akkaataa sirna wayyaanee itti hojjetaa jiru sirrii miti saba keenya miidhaara jennee yeroo nu jennuuf namoota achi seenan hedduun isaanii faayidaaf jedhaniitu seenu ture. Faayidaa achi argatanu jira. Namitti amanee seenullee jira yeruma sanuu beeki. Yeruma sanuu uummata kiyya tajaajila jedhee yookaan ammoo bakka waan gaarii waan danda'e hojjedha jedhee warri godhu jira. Karaa wayyaa'u kanaa jedhee warri godhullee jira. Ideemsaan wajjijjiiramanii jedhee warri amanee godhullee jira yeroo sanuu. Garuu irra caalaa akka itti siyaasi kenna wanni jedhe wal amansiinnee yaadaan wal mo'achuu caalaa lakki gara atti akkas ta'e mallaqaaf akkas ta'e that is an easy argument. Argumentii salphaadhaan argitee ittiin leebil gootu ittiin maqaa balleessitu waan ta'eef simplify goota. Siigaleemi fakkeenya yaadaan qabu tokko dhiyeessanii
lakki warri amma jiru dadhabaadha hin ta'u yookaan immoo dandeettii hin qabanu biyya bulchuu danda'u warra isaan caalaa biyya bulchuu danda'u jira jedhanii na amansiisuu yoo dandeenye ta'e isa na amansiisuu caalaa ay faayidaa fi dhaqee angoo fi dhaqee jechuutu easy dha sun rakkoo hin qabu argumentiin akkasii yaaduu sin gaafatu wama feete jetta amma ndomo faashinii godhataniitu namni wayii keessammaan nan jedhe taankii mo'atteeti baankiidhaan mo'amte baankii fi taankii jedhani kun maal seeta gurmuun ifi angoo dheebotu ka ofii mallaqa dheebotu nami hunduu akasaa mallaquma dheebotatti fakkaata nami hunduu mallaqumaaf angoo fi jiraatatti fakkaata angoo fi jiraanna jedhanii himuun fedhan wayi oromotti akkas ta'ee wayittu asiin badee jechoota hiikan qabne hiika isaatu isaanu define godhuu dandeenye tokko fayyadamaniitu saniin ummata burjaajessu. Wanni kun ka'umsi isii sana fakkeennaaf baankii fi wanni ta'u ta'e waggaa lamaan ardhaa nami baay'een deeggaree ture. Kaffalamee fi deeggaree wanni waa argatee deeggaree jechuun wayi kaffalamee fi lafa fudhatee maalii fi deeggaree. Okay, gruppi amma deeggaru san gruppi amma muhim mormaami kaffalamee fi mormaa jira. Ana ho gaafa mormaa ture naa kaffalame gaafa haga du'aatitti of kennee wayyaanee dura dhaaba. Ka waggaa 3 hidhame ka filannoo dorgomeeti ajjeechaan narra yaalame. Maaltu naa kaffalame? Sammuu kiyyaan na dirqisiise ilaalcha kiyyaa fi godhaa ture gaafa sinaa kaffalameeti miti. Ilmi namaa kaffaltii qofaan yookaan immoo barbaasa angoo qofa ilaalchi jedhu. Haga ilaalchi kun jiru gatiin hin jiru gatiin qabu bar. Baay'ee way wannan sitti himuu fedhu. Keessattuu sirna seeraa diriirsina. Olaantummaa seeraa diriirsina jedhnaami. Yoo hawaasi wanni seeraa kanatti amantaa hin horatin jaarmiyaalee instituushinii seeraa ka jirutti namoota qaamota seera kabachiisutti amantaa hin qabne taate olaantummaa seeraa kabachiisuu hin danda'u. Maaniif jedhe? Fakkeenna sammuun uummataa hundinuu namni tokko waan sirriidhaa ka hojjetu yoo maallaqa argate yoo gubbaa fudhate qofa waan tokko naa ficcisiisa jedhee yoo yaadu taate perceptioniin isaa ilmi namaa hundinuu faayidaa ofii qofa barbaada ka jedhu sammuu isaa keessa jira. Taanaan hawaasi hunduu akkasi jira yaada taanaan ilaalcha akkasiitiin yoo qabame hawaasi sun corrupted ta'eera. Corruptioniin keessaa hin bahu. Olaantummaan seeraa qulqullummaan haqni yoomuu mirkanaa'u. Because dirqamaan fidee sii kennaa jechuudha. Nami wayii waan akkasiin atta hime. An kennuu fi yaalee ennaan poolisiin na qabsiisuuf turte dubartiidha namittiin sun. Turte nama akkasiitii siinii jedhee nami wayii nama sun maafi kennuu yaalee yoo jettee jaalatee miti. Perceptioniin isa keessa jiru ilmi namaa wanni maleen hojjetu. Ilmi namaa hundinuu faayidaa qofa barbaada faayidaa isaanii malee jechuudha. Hundinuu corruptedidha. Hundinuu gubboo nyaata. Hundinuu fedhii fi qofaa fi jennee eega yaanne gaafa si bannee jirra jechuudha. Kanaafuu namni hunduu faayidaa fi wagodhaa. Hundinuu mallaqa yookaan angoo fi godhaa ilaalchi jedhu baay'ee hamaadha. Keessattuu poointii tokko kameeka godhuu fedhu. Siyaasa biyya sanii wanti balleesse tokko. Wanti siyaasa biyya sanii amantiirraa derived ta'e. Amantaa biyya sanii. Ilaalcha santu as dhufeera. Akkamiin jedhe? Amantaa keessa maanti jira? Fakkeenya amantaa kiristaanaa fudhattee namni tokko eegaduu enduuba amantaan hundinuu eegaduu an enduuba jaannata galuudha miti. Eegaduu enduuba jaannata galuudhaaf namni jaannata galuudhaaf Yesuusitti amanuu qabda. That is the bottom point. So amantaa san keessatti ilma namaa bakka lama qoodda jechuudha. Warra Yesuusitti amanu, warra Yesuusitti hin amanne. Warra Yesuusitti amanu hatuus ta'uu maalis ta'uu carraa galuu qabaa suni hin gala asi categorize goota jechuudha. Warra isatti hin amanne immoo nama gaariis ta'u nama qulqulluus ta'u eega isatti hin amanne he is offender hin argatu jechuudha. Qulqulluu miti jaannata hin galu jechuudha. Kana aman. Just lama qoodda addunyaan tun siifi waanuma lamaan kan. Ilaalchi siyaasaalleen the same way
duri nutu akkasii aadaa waan turree fi bar kana waan siin jedhu amma dubbisuun maaliin wanniidhaan hawaasa addunyaallee argine keessaa baane malee duri akkitti yaadaa ture so wayyaaneen badduudha inni yaanneerra nama wayyaanee deeggaruuf maybe yeroo sanitti dhaabii Oromoo kan beekamu gaafa nuti abaa'oodha sun qulqulluudha ka warra Yesuusi amanee sanii warri kanatti hin amanne immoo warra hin amanne warra hin galle just addunyaa categorize goota jechuudha hawaasa kana bakka lamatti eega asi deeggaree qulqulluu gaarii nama faayidaan barbaanne itti fudhatta jechuudha ha jaarmiyaa keeti jaarmiyaa fi ati jaalattu san nami mormu hundinuu nama faayidaan feene nama birrii mallaqa barbaanne goote fudhatta jechuudha maybe wanni inni mormuufuyyuu gaafa kuffisee jedhe mallaqa nyaadhaa angoo guddaa argadhaa jedheeti yaadata gaafa kana saamna wanni kana argannaa jedhee ta'a ka inni wanni godhu garuu ati innocent wanni hawaasi akkamitti yaada jechuudha ilaalchi siyaasaa biyya san jiru akka kana kaatagorii lama qooddee ka mormu hundinuu gaarii goote ka ammoo deeggaru mootummaa keessa ta'ee hojjetu hundaa cubbaalessa hundumaa badaa hundumaa akkas godhuun tokko hin jira nulle dura akkas ture garuu wanni akkasii muti dhugaa muti because kadur mormaa ture angoo qabatee arginee jira mitire wayyaaneen faayitii godhaa turte dargi gaafa angoo qabatte maal akka fidde arginee jira the same way wanni fakkisii fudhadheef sirnuma kamuu keessa namoonni gaggaariin illee jira nami mormu hundi malaayikaa miti ka mormu keessa warra biyya bulchu caaraa bulguun guute kan ammoo ka argituun yeroo ammaa kan mootummaa abbaa irree mormina jedhanii abbaa irrummaa caalu faashistummaa karaawwatan jiru beek bilisa baasneedha garuu ifiyyuu ummata adoobe mootummaayyuun ta'e ummata cunqursee ka gocha badaa raawwatu jira jechuudha kanaarraa kan ka'e ilaalchi siyaasaa hawaasa keessa jiru sun rakkoo qaba isatti fooyya'uu qaba kun hanqina hubannoo fa irraa kan dhufe jedhee amana. Tole daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kuni maree obbo Nageessaa Odoo Duubee itti aanaa abbaa alangaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin maree geggeessaa jirrudha. Mareen keenya itti fufaa tarii itti seensisaa fi bu'uurrii obbo Nageessoo Odaa tarkaanfii kana fudhatanii biyya itti galanii yeroo dheeraa nutti fudhateera ta'a. Waan baay'ee irratti mari'achuuf deemna waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa waa'ee abbaa irrummaa jedhama waa'ee mootummaan sirna tokkummaa Itoophiyaa deebisuuf kan jedhu amaatu jira naannoleen diigamuu fi gara unitary biyya gar tokkotti gochuu kan jedhu hamatu jira. Obbo Nageessoon egaa nama siyaasaa akkuma amma haasaa irraa hubachaa turree fi akka muuxannoo irraa dubbataa beennutti nama siyaasaa Itoophiyaa sana keessatti qooda qabu nama hubannaadhaan siyaasa sana hordofaa turedha. Isa kan akkamitti ilaalla kan jedhutti dabarra jechaadha. Mee gara waan amma bal'inaan sooshaal miidiyaa irratti dubbatamaa jiru irratti deddeebina. Waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa. Keessattuu naannoo Lixa Wallaggaa fi naannoo Kibba Gujii Boorana. Keessattuu naannoo Gujiiti bakka itti dhalatte Wallagga immoo akka carraa ta'anis immoo Wallaggatti dhaladde naannoo sanatti kan nageenyi boora'aa jira jedhamee ibsa Amnesty International torban darbe baase irratti sunuu waan xiqqoodha wanti inni gabaase iyyuu waan xiqqoodha kana caalaa ta'e namatu gubatee manatu gubatee namatu du'ee nama nagaatu manaa ba'ee ajjeefame kan jedhutu jira. Mee isa kana bifa gabaabaatiin bifa daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya nuffisiifneeni haala naannoo Oromiyaa nageenya naannoo Oromiyaa ati biyyaa dhuftee naannoo sana keessa turtee odeeffannoo qabdaa odeeffannoon kun immoo hidhata ati abbaan alangaa waa'ee seeraati waa'ee haqaati waa'ee mirga namummaati kanarraan kan ka'e odeeffannoo gahaa qabda deetaa namanaa. Warri biyya bakkee jirru kuni sooshaal miidiyaa irraa ganamaaf galgala yeroo gaanu waan namni dhumee waan biyyi badee waan biyyi daaraa ta'e nutti fakkaata. Mee akka nama haqaa nama seeraa tokkotti namni seeraa yeroo baay'ee hin sobu yoo kilaayentii isaa yeroo mana murtiidha kilaayentii isaa yookaan dambanyaa jedhamu maammila isaa deeggaruuf moosisuuf yoo bakka tokkotti dabale malee waltajjii akka kanaa irratti hin kijibu. Mee dhugaan lafa jiru naannoo Oromiyaa keessatti nageenya naannoo Oromiyaa keessatti dhugaan lafa jiru maal fakkaata?
kanu an dhaqee ijaan argerraa haa ka'uuti akka an just wal madaalsisuuf ala kanatti wanni yaadaan ture hedduu akka social media irra jiru kanatti hedduu jeequmsi hamaan akka jiruutti waan akkasitti ture hedduu ummati akka waan mootummaa san mormee jiru akka jibbee jiru wayii fakkaata social media irratti so garuu qabataman gaafa gabbu'ee ummata keessatti yonni jedhu ummati hafuura baafannee jirraa ka jedhu gammachuu qabaa jechuudha. Mormii akka social media irra deemuu sun hin jiru lafarratti hin jirus ilaalchi wanni social media irra deemu ilaalcha ummata lafa jiru bakka bu'u. A representative sample jechuudha. Kun dhugaadhaa? Dhugaadha. A representative sample. Akka isaan jedhanitti bari yoo ati amma dhatte nama mootummaa deeggaru bilchiginna innaan bakka amma nageessaa yoo dhaqee osuma namitti duulee bakka arrabsee lola waan akkasiin fakkaatu. Hin jiru nami sireebbatee tajigee gammadee Oromoo ta'uu kee qofaanuu gammada nami biyya sabboonummaa qulqullittii qaba. Siigalee malee akka amma isaan maali ani gujii dhaqaa tureemi indooma wanni koronaatti dhufe malee kuma meeqaan bahee nami booree adoon geeyin Sidaama keessa gizee dabaru daangaa Sidaama keessa bakka baanutti agar salaami bakka achitti ila keessa nu dhufan fardaan maani motora achirraa fuudhanii magaala booreetti akkasi bahanii nu simatee ummati achirraa ammoo me'e bokkootitti nu simatanii irbaa muudaatiin nu simatanii nama kumaatamaanii bahee jechuudha ummati adoolatti warra nuu iyyee warra nuu qabsaa'e jedhee jechuudha adoolatti akkasitti shaakkisoot nu simatanii gooroo doolaatitti nu simatee nageelle dhumarratti galmatti ummata dubbisne jechuudha so Eegduu qabdu turtanii hoggaan sana mootummaatu loltuu sinii ramadee boodigaardii sinii ramadee moo akkamiin deemtan? Lakki hin jiru boodigaardii amma haga wanni jedhe malee hin jiru. Konkolaatuma tokkoon deemu. Tole. Itti naafuuf baay'ee gaarii baay'ee. Wanni deemu poolisuma naannoo egaa achi geenneen duuba haalli nagayaalle waa wanni jedhuuf patroolii wayii dura fadeemaa ture malee wanni akkasii hin turre. Maaliif isin jedha akka asii haasawamu sanii miti asii yoo ilaaltu bakka wanni baay'ee nama sodaachisa waan jedhu jira qabatamaa wanni lafa jiru sanii miti hawaasi biyya baay'ee dhugaa dubbachuuf yoo akka hawaasi biyya alaa kun wal qoqoodu sila hawaasi biyya keessaa wal qoqoode Oromoon arda fagoo waan amma argatte kana argattu dhugaa dubbachuuf jijjiirama amma dhufe sun akka hawaasi biyya alaa hawaasi Oromoo biyya alaa wal qoqoodu ilaalcha siyaasaatiin naannoo dhalootaati gosaan wal qoqoodu amantii wal qoqoodu akka hawaasi biyya alaa kun wal qoqoodu adoo hawaasi biyyaa wal qoqoodu taate nu addee amma geenne kanan geenu wanni wayyaa arganneef hawaasi biyya Oromummaadhaan hundaa hammata ture warri kanaaf dafee warri mootummaa keessaallee jijjiirama deeggaru kun baanaan hawaasi biyyaa fudhate hammate achirra diaspora ilaalchi diasporaallee jijjiiramee fudhatee booda garasi dhaqe malee sila akka ilaalchi hawaasa alaa ture it's very wanniin ture like tokkoffaa haala qabatama lafa jiruudhaatti kan hundaa'ee miti lammeessu baay'ee fi danda'ee jira hundinuu gandaan dhaabata ture miti maal bala safaraan namu warra fi walitti qabatee fa'a illee maatii kee walitti qabattee maqaa dhaabaa wayii baafatta bar biyya alaa kanatti akkas tureeni a little bit haga wannin kun gara biyyaa deemeeyyuu xiqqoo ummata biyyaa irratti illee influensii uumee jira warri dhaabbileen siyaasaa ala turan kun eegii galan. Yaaddootu jira beektaa qeerroo fi qarreen yeroo sana biyya turanii nan yaadadha. Ani biyya dhaqeen ture osootiin Noovembar bara 2018 biyya dhaqeen ture. Yeroo sana yeroo dhaabbileen Oromoo biyyatti galaa turanii dura galanii utuu hin dhaqin dura galanii yaaddoon ture namoonni miidiyaatti ba'aniitu wal qoqqooddii sanaa wal mufii biyya bakkeetti waliin qabdan sanaa gara keenyatti fiddanii hin dhufinaa kan jedhu dhaammataa ture jechaadha. So kanaaf dhaabbileen kun biyya keessa galuun dhiibbaa uummanni tokkummaa uummataa irratti dhiibbaan uume waan lafarratti jiru waan argamu maaltu jira? Wanni argamu maal ta'e yeroo duraa yoo hawaasi alaa kun nami wal balaaleffatu dhiisaa jedheetti lola uummati biyya. Garaagarummaa sana dhiisaa jedheetti lola
tokkummaa wayyaa jedheetu baay'ee wanni jedhee hawaasi biyyaa warra asii walloluyyuu xiqqoo tasgabbeessa ture. Mallattoon tokko tokko kan mul'atu eegii hawaa warri kun biyya galeen duuba ummati biyyaallee xiqqoo gara raadikaal ta'uufitti gara gurmuu gara garee keessa galeetitti butachuun warra biraa irratti wal balaaleffachuu maalii jechuun kun baay'ateera. Egaa warri kun biyya gale. Somehow garuu warra alaa galellee ummati biyyaallee haga ta'e influence godheera. Fakkeenyaaf walitti dhufanii wal dubbachuun kunu maal kunu wanni biyyaa santu dhiibeetu. Malee ala kana yoo ta'e akka diinummaa walitti duulamaa ture waa waliin jedhamaa ture kama beektu. Xiqqoo amma wanni jiru maali isa san deebisuuf warra yaalaa jiru jira. Hawaasa Oromoo kun totally bakka lamatti akka dhowu. Warra ardha kaleessa warruma kaleessa barcuma jala qabna jedhan. Warruma kaleessa mootummaa Oromooti isaan badanii ennaan biyyi kun hin diigamti jedhame isaan ardha Oromoo miti wanni jechuun garasi qabu jira jechuudha. Anyways akka isaan beektaa Oromoo ta'aniiti wanni godhanii isaa waliin kalee walumaan dhaabataa ture ji'a 5 dura ji'a 4 dura namni waliin dhaabataa ture ardhaati akkamii waliin dhaabattaa siin jedha jechuudha. Namni ji'a wanni dura fiigee waliin fotoo ka'ee maal jedhee anattu jala qabaa jira anattu akkana godhaa jira jedhutu deebi'ee wanni siin jedha. The whole thing warra fakkeenyaaf gaafa muummichi ministeeraa fa'aa Minnesota fa'aa dhufanu tikeetti ittiin bira dhaqanuyyuu nu dhooggataa turettu. Kan gisee san bakka siin kenninettu ardhammoo wanni ta'a jechuudha. Warri sun kaleessalle sanuma ardhalle sanuma wanni jijjiirame hin jiru. Sii galee wanni jijjiirame hin jiru. Isaan hin jijjiiramne garuu haala jiruundee ifi jijjiiree akka waan wanni biraa uumamee akka waan warri kun warra biraa ta'eetitti deebi'ee waan wanni ta'u tokko jira jechuudha. So gabaabumatti haalli qabatamaan biyya jiru a little bit anammoo duuba deebi'ee xiqqoo gaafadhee ture. Haalli nagayaa hagana caalaa hamaa ture naan jedhan. Hagana caalaa babbadee ture. Riiziniin isaa yeroo amma muummicha ministeeraa irratti boombii darbatan sanirraa kaasee humna tikaa gara sirreessuuf tarkaanfii fudhateen warri waan san hoogganaa ture qajeelcha adda addaa irratti hooggansarra turan gariin hidhamanii gariin baqatanii turanii. Warra dandeettii fi gahumsa bakka sanii qabuun guutuun immoo hin danda'amne. Sababa kanaaf kuni gama tokkoon qaayaa akka uumamee ture. Haalli nagayaa hedduu boborawaa akka ture. Akkaataan to'annaa silaafaa akka ture. Garuu amma wanni sun baay'ee fooyya'ee akka jiru. Yeroo sanitti odeeffannoon argadhe jechuudha. Fooyya'aa dhufeera. Moor cimee fooyya'aan deemaa hin to'annaa akka jedhu. Kabiraa irra caalaa hawaasattu mootummaan maafi tarkaanfii hin fudhanne. Warra nagaa booressu warra waan akkanaa godhu kana maafi tarkaanfii hin fudhanne kan jedhu biyya keessallee irra caalaa kaasa jechuudha. Mootummaan tarkaanfii fudhataa hin jiru nagaa kenna nuu eessisaa hin jiru kan jedhu jechuudha. Gama mootummaatiin immoo tarkaanfilee kana yoo fudhanne tarkaanfii fudhatuu hin dandeenya. Kenna ragaa malee waan tokko waan gahaa tokko malee yoo tarkaanfii fudhanne warruma kaleessaa san ta'uu kennaa ka jedhu harkifatuun hin jira jechuudha gama mootummaatiin. Garuu kun sirna dhablummaatti hin geessu jechuun ilaa fakkeenyaaf gama tokkoon mootummaan namoota ajjeesaa jedhanii footoo maxxansuutu jira, viidiyoo maxxansuutu jira. Naannoo mootummaan humna dandeettiitti naannoo sana bulchuu hin qabu jedhama. Gama kaaniin immoo akkuma jettee uummati immoo mootummaan seera kabachiisuu dadhabe kan by the way naannoo Oromiyaa qofatti miti naannoo Amaaraa, Finfinnees, naannoo Kibbaattis mormutummaarra gadi bu'ee gad darbeeyyuu naannoo namoonni nama saamuutti namoonni nama ajjeesuutti waan akkasitti wanni ta'e nama ajjeesanii miliquutti to'annaa poolisii harkaa bahuutti waan akkasii to'amatamaa jechaadha. Ituma kana waliigalatti argitee waan akkasii kana balaa akkasii kana irratti mootummaan amma ragaan itti barbaadamu jechuun rakkisaan ta'u kun xinnoo nageenyi uummanni beetee amantaa uummanni mootummaa irratti qabu kana gadi buusuu hin danda'u yaaddoo kanarraan kan ka'e natti fakkaata namoonni baay'een kan isaan mootummaa irraa wanni komee qabanii
kun gama kaaniin immoo namoonni kun doorsisu amma sooshaal miidiyaa irratti argina. Sooshaal miidiyaa illee qotee bulaa meeqatu qaba, Oromoo meeqatu qaba hin beeku. Akkuma kana namoota beekanitti tekstii gochuudhaan itti bilbiluudhaan doorsisuu jira namootatti jechaadha. Kanaaf mootummaan nuun ga'u jedhanii namoonni durii beetee yeroo wanni ta'an mootummaan himatu namni warra akkasiitu akka nu godhee, warra shiftaatu akka nu godhee, warra maalota akka nu godhee miidiyaa irratti dubbata. Har'a galagalchoosaa mootummaan akkas nu godhee miidiyaa irratti dubbataa jira namooticha. Isa kana gidduutti qaawwan uumnee dhuguma waan mootummaan kana laaffate hin fakkaatu amma bona geessa. Qaawi hin jira. Maaltu jira seeta? Akkuma siin jedhe uummatarraa mootummaan tarkaanfii fudhachaa hin jiru. Nagaa keenya nu eegaa hin jiru jedhu komii jira. Gama tokkoon immoo tarkaanfiin fudhatame jechuun tarkaanfii seeraa alaatiin fudhatamaa jira. Kan jedhu akkuma naan jette sooshaal miidiyaa irra kan maxxanfamu kun hoggaa poolisiin nama qabee deemuun suuraa kaasanii maxxansu gariin Photoshooppii illee baay'ee wayi wanni beekamuu qabu tokko Photoshoppii hedduu jira. Amma dhiyoo kana summii woboo fixuu fi summii bishaanti naqanii horiin dhugeetii du'ee loon baay'een jedhanii suuraa akkasii Boorana keessa jedhaniiti Facebook irra maxxansan. Suuraan san ammoo yoo Google gootu, Track yoo gootu loon Masaay Keeniyaa keessatti dhumate. Masaay gosa Masaay jedhamu kaloo hor. Torbatti waggaa 3 waggaa 3 irraa. Waa yeroo san akkasitti horii achi dhumate asitti Boorana keessatti summiidhaan woboo fixuu fi wanni naqanii kun amma atoo suuraan sun hin baane uummata meeqa burjaaja. Ammayyuu ka dhugaatti fakkaatee burjaaja'u hedduu. Kama kanaan wal fakkaatu Jimma keessatti poolisoonni mana namaa harka qalleeyyii wayii haaromsuu fi kominikeeshiniin maalii Jimmaa maxxansee jira waan sana. Suuraa san fuudhaniiti kun poolisiin mana namaa diigaa jira. Mana uummataa diigaa jira jedhanii immoo maxxansan. Kaleessa argeera. Akkasi maxxansanii booda suuraa kana lamaan wal bira qabee nama hedduun maxxansaa ture soba jedhee jechuudha. Wanni siin jedhuu fedhas keessatti maali? Tapha siyaasa suuraati jira. Taphi suuraa kasobaallee fuudhanii maxxansanii sanuun uummata akka bakka mootummaa mirga namaa guutuu sarbuu jira, akkas godhu jira, akkana godhu jira wanni jedhu ilaalcha akkasii akka horatamu, akka mormii wayii beektaa uummata akka mootummaarraa abdii kutu wayii kayaalamu jira. Wanni kun irra caalaa wanni kun kan burjaajessu nama dittaachi ta'ee biyya biraa jiraatu, nama hawaasa keessa hin jirre biyya alaa jiraatuuf hawaasa naannoo biraa burjaajessuu danda'a. Booranni akkas ta'e ka jedhame suni Booranaa fi Hooma adoo ta'e hin dhaga'a, walirraa dhaga'a waan ta'eef. Booranaan sobu garuu hawaasa naannoo biraa dhugaatti fakkaata jechuudha. Amma sana gaa rakkinni jiru obbo Nageessoo dhiyoo kana miidiyaa tokko irratti argeen ture. Amma miidiyaa soba sana tamsaasutu baay'ata. Miidiyaa mormitoota mootummaati warra jedhaman namoota selectively bilbilanii I don't know bilbila isaanii lafa isaan fuudhan hin beeku. Bilbila kana namoota yoo mootummaa mormu yoo barbaadan ani jira jedhee nama bilbila isaanii ergu jira ta'e hin beeku. Namootuma mootummaa mormu namootuma nagaan hin jiru jedhan qofa keessa piikii godhanii kan dubbisantu jira. Naannoo sanatti akkas ta'e namatti du'ee namatti hidhame kan jedhu. Sanarra darbee garuu miidiyaa humti OBN nama nuyi irratti haasa'aa jirru kuni miidiyaa uummataati, sagalee uummataati. Garuu bakka akkas confusioniin jirutti amma argitee Facebookiidhaanii karaa adda addaatiin uummata Oromoo baadiyyaa amansiisuu hin dandeessu. TV garuu yoo xiqqaate namni ganda keessa TV 2-3 hin libu amma siyaana saatalaatiidhaan jechaadha. Kanaaf miidiyaan kanarratti hojjetaa hin jiru. Miidiyaan kanarratti hojjetaa hin jiru yeroo jedhu faallaa sana hojjechuutu irra jiraata. Waan isaan godhan sana deebisanii jiraachuutu irra jiraatu hin ta'in dhugaa kana uummataaf kan kaa'utu dhibeetu soomni nuyi jennu kaa amma akkatti natti himtutti baay'een isaa faabrikeetidha. Uumaniiti kan isaan godhanii inni kun immoo iddoo fudhataa deema burjaajessaa deema. Ana mataa koo iyyuu yeroo tokko na amansiisuuf deema jechaadha.
amma tu namoota hin beeknu ta'etu bilbileen gaafannu ta'etu waan akkasii hin jiru ta'e kana jira jechaan miidiyaa muti tapha kana taphatu iyyuu baay'een hin jiru kanarratti himee maal jettaa? Kun baay'ee dhugaadha. Baay'ee akka malee dhugaadha. Wanni ajaa'ibaa baay'ee hidhataan mootummaa yakka jechuu miti. Badiin balleessu jechuu miti. Humna tarkaanfii unproportional ka ta'e ka waliin madaallee yeroon fudhatan jira. Maal isa maal kunoo Ameerikaatti dheen gadda poolisii mini kanneen nama guyyaa saafaa nama irratti morma irratti. Saafaa nama ajjeese. Akkuma sana biyyoota guddatanitti hin jira. Fakkeenyaaf amma naannoo Gujii keessa motorri dhoorkamee jira. Motor baayikiin dhoorkama. Ijoollee motoraan deemtu rasaasumaan dhaanii ajjeesan jiru. Qabanii seera dhiyeessanii maal gochuun adoo irraa eegamu rasaasaan dhaanii ajjeesan jiru. Humni mootummaa. Humni mootummaa jechuudha. Isaan kun gaafatamanii. Kun unproportionalidha. Ka himatame jira Ka himatame jira. Kan seera waan seera jala wali jira. Jira Kana gaalaa amma argitee kana uummanni. Isuma kana dabarsa communicate godhamaan jirudha amma miidiyaan. Isuma kana tarkaanfii fudhatames maalirra jira waan jedhu uummataa communicate godhaa hin jiru. San qofa adoo hin ta'in gama fakkeenyaa fi humnooti riphee lolaa ta'anii ka yeroo ammaa especially naannoo Gujii keessatti akkasuma Wallagga Fallee keessatti socho'aa jiran jiru keessattuu naannoo Gujiitti humnoonni kun immoo badii caalaa hedduu raawwatu. Badii isaan raawwatan kanaayyuu yoo fedhan warri social media irra fuudhanii garagalchaniitu himu. Namoo humnoonni kun ajjeesan fuudhanii Amma ajjeese. Mootummaan ajjeesee jedhu. Ka ajjeese warra sanii fuudhanii mootummaatti ajjeese jedhanii maxxansu. San qofa adoo hin ta'in gaafa biyya gale fakkeenyaaf isatti ajjeesisiisee moo isatti ajjeese jedhanii maanguddicha tokko ka dhufee na simate ka warri humni wanni kun. Maanguddoo sana. Maanguddoon sun miidiyaa irrallee dubbateera. Hajji Umar Waachuu Nageessaa jedhama. Umar Nageessaa jedha. Waachuu maqaa dhalootaati. Gaafa immoo amantii muslimaatiin Umar Nageessaa jechuudha. Maanguddichi sun maanguddicha sanfa amma like garagalchanii haasawuun jira jechuudha. Poolisa onni tajjeefame. Komaandara fakkaata. Kaburraayyuu tajjeefame. Commander Solomon. Commander Solomon immediately Facebook irratti mootummaan ajjeesisee mootummaatti ajjeesee jedhanii warra maxxansaa turanii jira. Namni dhugaatti fakkaatu hedduudha. Sigalee guutuma guututti waan kana hojjechuuf if kennanii dhugaa hojjechuuf adoo hin ta'in an amma ka dhugaan mootummaan balleesse irratti qaamni mootummaa ka hidhate balleesse irratti yoo saaxilan baay'ee natti tola maaliif sirreessaa deema mootummaan isin sirreessaa itti gaafatamillee ni dhufa dhugaan.